Yooyyaa malee yooyyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nuu dhiyaadha bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keen am jalqaba. Magaalaa Maqaleetti yeroo sadaffaa fi haleellaan xiyyaara raawwatti baqattoonni Liibiyaa jiran rakkoo akkamitti akka qabu. Lafa shintibeetii hin qabnu waan ittiin gabbaanee mana kireeffannoo hin qabnu telefoona ijoollee irraa hin taraayiranii yoo akkas gadi baane asiin ijoollee hin qabamanii silkii jaraa harkaa fudhatanii taaskii fakkaatanii dhufanii addina dhaabbatu nu hin beennu. Gujii bahaatti rakkoo nageenyaaf uummata bonaa miidhamaa jiru dhaqqabuun ulfaata ta'uu himan. Kanammoo mootummaan itti deemu jira. Karaa kanaan amma hawaasa kanas dhaggabuuf mootummaan akka mootummaatti nyaata hawaasa kanaaf dhiyeessuuf jalqabeera. Already gugee dalloof dhufee amma. Kanaaf oduu dabalataan waliin tura an asli galgaloo. Dhaggeeffattootni oduu san jalqabaanii waraanni mootummaa federaala Itoophiyaa torban kan keessatti marroo sadaffaa fi Tigraayitti haleellaa qilleensaa geessuun gabaafama. Haleellaa sadaffaa kanaanii buufata leenjii waraanaa humnoonni Tigraayitti fayyadamaa turan rukutu ministeerri kominikeeshinii Itoophiyaa Dr. Lagaasaa Tulluu Rooyitasiitti hima. Buufati leenjii waraanaa kun kan ammaan dura raayyaan ittisa Itoophiyaa ajaja kaabaa itti fayyadamaa ture ta'uu dabalataan Rooyitasiitti hima. Dubbi himaan kun miidiyaa biyya keessaa Addis Standardiif akka himanitti ammoo naannoon kun mooraa waraanaa waan ta'eef lammiilee nagaa irratti miidhaan gahee hin jiru jedha. Haleellaa qilleensaa kana yeroo humnoonni Tigraay fi raayyaan ittisa Itoophiyaa naannoo Amaaraa Kibwalloo keessatti lol jabaa jiranitti raawwataa jira. Kalee humnoonni Tigraay magaalota Kibwalloo Hayiqii fi Bistimaa jedhaman to'achuu himanii magaalota Akdasee fi Kombolchaatti dhiyaachaa akka jiran beeksisan. Mootummaan naannoo Amaaraa namni humna qabu hundi garwalloota akka duuluu yaamichi dhiyeessee jira. Dubbi himaa ministeera Haajaa Alaa Ambaasaadar Diinaa Muftiin ka'arraa miidiyaaleef ibsilaatee waa'ee haleellaa qilleensarra kana akkan jedha. በመቀሌ በተደረገው ቦምብ ጥቃት ሲቪሊያን ታርጌት አይደለም ወታደራዊ መግለጫ እኮ haleellaan boombii maqaleetti gaggeeffame kan qiyyaafate lammiilee nagaa irratti miti kana ilaalchisee waraanni ibsa kenneera kan haleelame dhaabbilee leenjii waraanaa fi bakka meeshaan waraanaa itti kuufamudha kanaaf miidiyaalee gama sanaan tamsa'aniin argitanittu yoo ta'e reeffa namaa agarsiisuun hin danda'amne namni sadiifaa du'eera jedhama. Yeroo tokko biyya biraarraa kan fuudhaman jiru. Fakkeenyaaf haleellaa fi aara waggaa har'aa Boosniyaa fi Herzegoviinaa keessatti raawwate akkuma waan amma Itoophiyaa keessatti raawwate fakkeessanii dhiyeessuun jira. Wantoota baay'eetu marsaalee hawaasaa gubbaa naannawa. Gama kaaniin garuu mootummaan karoora nageenyaa ni qabaata. Seeraan alaan qabsoo hidhannoo qawween gaggeessuun rakkoo hiikna kanneen jedhan alatti waliin dubbachuuf yeroo mara fedhii qabaachuu ibsaa turre. mootummaan haaraa hundaa'es kanumarratti hojjechaa jira dhiyeenyattis kan beeknu ta'a. Hopefully በዚህ አቅጣጫ አዲስ መንግስት እየሰራ ይመስለናል ይሄን በቅርቡ እናውቀዋለን. Pireezidantiin Paartii Bal'aaraas Deemokiraasii Dhugaa fi obbo Iskindar Nagaa beellama murtii guyyaa irraa qabanirraa kan argamne abukatoon isaanii BBC'tti himan. Abukatoo isaanii keessaa tokko ta'e obbo Solomoon Gazaheeny hidhamaan biraa obbo Iskindar irratti dhadhachaa ture. Reebichirraan ga'een miidhaan salphaan waan erga'ee fi dhadhacharra irratti argamuu akka hin dandeenye himan. Har'a ganama sa'aatii 4tti wayitaa dhaddachi eegalu hidhamtoota keessaa Iskindar hin turre. Sintaayyoo Chokkolii fi himatamtoota kaan lamatu dhiyaate. Himatamaa tokkoffaa kan ta'an obbo Iskindar Naggaa maaliif dhiyaachuu akka hin dandeenye obbo Sintaayyoon dhaddachatti hime. Akka inni jedhetti kaleessa ganama mana hidhaa keessa wayita ispoortii hojjechaa turanitti hidhamaan biraa amma dura itti dhaadachaa ture. Buunyaa fi waan kaaniin dhawee lafa kuffisuun miila isaarraa miidhaan luqqa'uu irra gahe. Kanaanis mana murtii dhiyaachuu hin dandeenye. Manni murtichaas hoogganaa sirreeffamtoota mana murtiitti fidan dhiyeessuun gaafate. Namni kunis wal dhabdee uumame jedhaniin Iskindar miila isaarraa miidhaan gahee argeera jechuun himan. Koottuun deemna yogguun jedhuun hin deemu jedhe. Sababa kanaan hafe jedhe. Dhaggeeffattootni ammoo gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii biyyoonni hiyyeeyyii talaalii COVID-19 akka barbaachisu argachuu dhabuu fi bara dhufu weerarichi akka eegameen oliitti hammaachuu danda'a jedha dhaabbati fayyaa addunyaa. Ardii Afrikaa keessatti namoonni talaalii argatan dhibba keessaa harka 5 qofa. Ardiiwwan biraa uummata isaanii agar 40 talaalanii jiran. Qondaalli olaanaan WHO Dr. Bruce Elwood biyyoonni guddatan uffituma dhiisanii biyyoota hiyyeeyyiif carraa kennan gaafate. Bokkaan guddaan Suudaan kibbaa roobuu jiru namoota 400 ol qe'ee isaaniirra buqqisuu UN ibsa. Lolii horii balleessee manneenii fi lafa qonnaa barbadeessu kun ammaatti lubbuu namoota 49 galaafachuu himan.
saayintistoonni rakkoo uumam kana ka sababeessee jijjiirama qilleensaa ta'uu ibsan. Pireezidantiin duraanii US Donald Trump miidiyaa hawaasummaa haaraa jalqabuuf akka jedhan ifoomse. Trump akka jedhuutti miidiyaan kun abbaa irrummaa teknooloojii gurguddaa fuuldura dhaabbataa jedha. Trumpiin miidiyaa hawaasummaa akka Twitter fi Facebook irra dhowwamuun ni yaadatama. Ingilaanditti reefi daa'imman 5 laga keessatti erga argameen booda mucaan 14 ajjecha isaan himatama. Reefi Logan Mongi adoolessa 31 laga Ogmoo keessatti argame. Ajjecha isaatiin wal qabatee haati mucaa ajjechaan himatamee fi abbaan isaallee mana murtii dhiyaatan. Lammiileen Nigeeriyaa 8 jaalala sobaan online irratti dubartoota gowwoomsan jechuun mana murtii Afrikaa kibbaatti himataman. Dubartooti gowwoomsan kun iddoon isaanii Ameerikaa kan jiraatan yoo ta'u waggaa 10 dabre keessatti $7 miliyoona jala fudhatame jedhan. Adeemsi himannaa isaanii irratti biiroon basaasa Ameerikaa FBI fi Interpol hirmaatanii jiran. Texas keessatti naasiin dhukkubsatoota 4 qilleensa waraanuun ajjeesuun himatamte yakkamaa ta'uu murtaa'e. Willis Davis dhukkubsatoota onnee baqasanii yaalaa turan opereeshiniin booda qilleensa waraanuu himan. Yakka kanaa fi adabbii ajjecha irratti murtaa'uu malaa jedhan. Lammiilee Itoophiyaa dabalatee godaantonni biyyoota Afrikaa Liibiyaa jiran miidhaa hamaatti nurgaa jiru jechuun jalqabbii kanarraa eegalee mormii jiran. Godaantonni kunniin dararamaa manneen hidhaa ergaa jiruu fi sarbamiinsa namooma mormuun UN falak barbaaduu fi waajjirri UNHCR magaalaa Tripolitti argamuuf fuulduraatti walitti qabamuun achuma oolanii bulan. Baqattoota jiran keessaa dubartoota 2 dubbifne. Nuyi lafa dhannu hin qabnu gaddi deemaa mana kireeffadhaa nuun jedhu rakkinni asitti nurra ga'ee kan jiru lafa shintibeetii hin qabnu waan ittiin gabbaanee mana kireeffannu hin qabnu telefoona ijoollee irraa hin taraayiranii yoo akkas gadi baane asiin ijoollee hin qabamanii silkii jaraa harkaa fudhatanii taaskii fakkaatanii dhufanii addana dhaabbatu nu hin beennu maalummaa isaanii hin beennu kottaa jedhu yeroo jara bira dhaqame fidi telefoona jedhu makiinaa keessa si gashu telefoona sirkaa fudhatu bu'isiin jedhu UN'n immoo gadi yaa'aa nuun jedhu deemaa barrii munazzamaarraa nuun jedhanii Itoophiyaawii kan taane hundumtu rakkataa irraa asitti baay'ee rakkina guddaa nurra ga'ee jiran. Nuti kan as jirru dubartii karaa dubartii ulfaa dubartii dhukkuba TB qaban dubartoota dhukkubsatan hedduu fi daa'imman hedduu wajjin as jirra. Kan kaafamne akkuma jedhamu Liibiyaa keessa naannoo gargaarish jedhamurraa kaafamne maneedaa gugeeffamne maneedaa irra cabsine yaane erga cabsine yaane amma bulii 19 fi kan jirru naannawa UN afoodha jarri UN dammoo nurraa ka'aatii kara manaa galaan jedhu nummoo hoo kaanetiin deemne yuu mana galuu miti mana arganneetti galuu miti taaskii yogguu seenne bakkee bawwaabaa jedhamutu jira biyya keellaa isa jedhamurra yogguu ga'an bakka tokkoyyuu deemuudhaaf jecha dhukkubsannee mana yaalaa yuun dhayna jenne jecha keellaa sanarra qabanii wanta qabnu hundarraa nurraa guuranii karatti gannu buusu kara itti deemnu wallaallee dhamaanee akka dhamaanee bakka irraa kaanee munazzamaa fuddachaana ka'aa balbala kanarraa nu jedhu nu kara kaanee mana namni nu kireessu jiru yeroo ammaa manas kireeffachuu dandeettis hin qabnu osoo dandeettii qabaanne iyyuu immoo mana namni nuuf kireessu hin jiru maaliif sababni keenya nuti Itoophiyaanonni ta'ee warroonni kaan Abashaan akkuma jirutti hin baases keessaa hin qabnu isa paaspoortii hin qabnu akkuma beekamu nuti kan dhufne Saharaadhaan waan ta'eef jecha kanaafuu qaama dhimmi isaa ilaallatutti akka nu hiitan isin jennaa baay'ee dhukkubsannee dhumaarraa mataan kiyya ulfaadha kinoo gulii 19 fi nasiisaa tokko TV qabdii na cinaa kan jirtu intala dubaraati isinis baay'ee dhukkubsachaa jirti dawaa argachaa hin jirtu. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabni baqattoota UNHCR dameen Liibiyaa gamisaatiin mootummaan Liibiyaa duulqindaa'in jalqab kan irraa eegalee baqattoota 5,000 ol mana hidhaatti guuree jechuun kanaan guddoo yaadda'uu himan. Baqattoonni daraara kan sodaatanii miliqan jiddugal keenyaa CDC jedhamu fuulduraatti walitti qabamaa jiran jechuun soda nageenyaaf jecha tajaajilli akka dhaabbate ibsan. Kanaanii qarqaarsi nyaataa maallaqaa fi kadaa'imanii fi dubartoota ga'uu mal dhanqamee jedhan. Godin Gujii Bahaa aanaalee gammoojjii keessatti sababoonni dheeratee fi saanamii akka jajjabaa jiraachuu himan. Aanaaleen bon kanaan miidhamte Goorodoolaa, Sabboruu, Liibanii fi Gumeel Dalloo ta'uu itti gaafatamaan hooggansoota balaa Godin Gujii Bahaa obbo Tesfaayee Gammachuu BBC tim. Sabboruutti horiin 1,890 du'uu fi horiin 680 huqinnaa fi namaan kaafamaa jiraachuu dubbata. Aanaalee Goorodoolaa, Liibanii fi Gumeel Dallootti garuu bonni cimaan jiraatullee rakkoo nageenya waan jirtuu fi gargaarsi uummata dhaqqabuu fi ragaan qabatamaan baramuu ulfaata ta'uu hima. Amma yoo ta'anatu dubbis. Rakkoo nageenya yeroo jedhu qaama ammaa shiftaa shaneetiin waan wal qabatu. Rakkoon nageenyaa kunneen namni bahee akka fedhe socho'ee hawaasa kana tajaajile haala jiru addaan baasuu isaafillee ulfaataa waan ta'eef kan ammoo mootummaan itti deemu jira.
karaa kanaan amma hawaasa kanas dhaqqabu mootummaan akka mootummaatitti nyaata hawaasa kanaaf dhiyeessuuf jalqabeera. Already gumeen dalloof dhufee amma godina bu'eefiira. Kana dhaqqabsiisuuf illee amma ulfaataadha. Rakkoon nageenyaa kun dhiibbaa qabaa kan jiru. Horiin alatti namoonni miidhaman jiru. Ammarraa namni kana miidhameera kan jedhu gabaasa aanaa waan nuyi kennineef kana illee kaasuu hin dandeenyu. Garuu namni nuti qorannoo yeroo dabre geessine qorannoo sabsiin duraa geessine waliigalaa godina keenyaa 200 fi 29 deeggarsa dabalataa nyaata dabalataa barbaada jennee qaama mootummaa beeksifne. Kun kan duraanuu deeggarsa barbaadu moo sababa hongee kanaan kan deeggarsa barbaadudha? Sababa hongee kanaan adoon ta'in deeggarsa amma indikeetarii jira midhaan oomishaa fi oomishtummaan agamitti argama kan jedhu midhaan gannaa irratti dhaabannee piri-harvestingii geessinee ture. Hanqina roobarraa kan ka'e waan irraa badee fi deeggarsa nyaataa barbaadaa kan jedhu qaama mootummaa beeksifne achirraa kaanee qorannoo geessine. Ammatti wanni deeggarsa dhiyeessan jira horiifis ta'uu danda'a namaafis? Namaaf nyaati dhiyaateen jira. Waliigala 100 fi 2,975 mootummaan nyaata dhiyeessuufii jira sadarkaa inni danda'utti mootummaan aanaalee amma siin kaase kana keessatti nyaata abbaa warraa gara 100 fi goroo doolaarratti amma 29,400 liiban irratti 27,000 gumeel dalloo irratti 18,000 sabbaa irratti 20,000 nama kanaaf amma nyaatni mootummaan dhiyeesseera marsaan maccaanuuf dabalataan dhiyaataaf. Aanaalee 4 maqaanaa dhoftan duratti gujii keessatti kunneen godina Booranaa daangessu? Beeltii godina Booranaa waliin wal daangessanidha. Tole guddaa galatooma. Ulfaataas illee galatooma. Dhiin fayyaa sammuu fi of ijjeessuu irra dubbachuun biyyoota Afrikaa hedduu keessatti agammaa akka waan hamtuu yookiin qaanitti ilaalama. Haa ta'u malee lakkoofsi namoota of ijjeessuu dabalaa jira. Keenyatti waggaa kana jidduu ji'a Eebilaa fi Waxabajjii qofa keessatti namoonni 500 of ijjeessuu staatistikiin mootummaa argisiisa. Gaazexeessituun BBC Maasii Juumaan dubartii abbaa warrisii dhibee kanaan dhabde Aan Kimuntoo dubbifte. Akkan jettuutti abbaan warrisii barsiisa ture. Waggaa tokko erga dhukkuba dhiphinnaatiin rakkachaa tureen booda of ijjeesse. Of ijjeessuun hawaasa biraatti arraba maatii fidaa jette. Ijoollee isii kan irraa hambisuu fi guyyaa cufman keessatti dhimma kan irra dubbachuu himte. You're not expected to mourn someone who has died by suicide. Nama of ajjeeseef akka gaddituuf sirraa hin eegamu. Yeroo awwaalchaatti wanti baay'ee na miidhe. Hooggantoonni amantaa keenyaa nama hundumaa fuuldura dhaabbatanii namichi kun of ajjeese waan ta'eef eenyu yoomaa akka jedhu hin barbaadu jechuu isaaniidha. Baay'een akka filannoo ta'ettidha kan ibsame. Du'uuf filate waan ta'eef eenyu yoomaa akka hin jenne jedhu. It was a choice. He chose to die. Hayyoonni fayyaa sammuu dhimmi kun beekumsa barbaachisaa argatu hojii baay'eetu garmaatii manneen amantii fi hawaasa keessatti hojjetamuu qabaa jedhan. Bakkeewwan kanaatti namoonni dhibee fayyaa sammuu qaban deeggarsa barbaadatan maraata jedhanii yaaman. Naansi Kafiroo hayyoon xiinsammuu maatii namoota of ajjeesee jibbuun yookiin qofaatti qabuun rakkoo fayyaa sammuu akka dhiphinnaa itti fiduu himti. Stigma creates a sense of despair. Qollifannaan maatii jiru irratti miira abdii kutannaa fida. Yeroo akka qaanoftu taatu yookiin qollifamtu immoo abdii kutachuu malta. Achumaan mukaa'uu jalqabdaa jechuudha. Kana dura maatii keessaa namni dhukkuba akkanaa qabu jira taanaan immoo maatii keessa walitti fufinsaan namootni of ajjeesuu danda'u jechuudha. Within a family. Addunyaa keessa waggaatti namoonni 700 of ajjeesuu dhaabbatee fayyaa addunyaa WHO'n ibsa. Garuu biyyoota hedduu keessatti rakkootan furuu fi yookiin fayyaa sammuu irratti hojjechuu fi wanti godhamu xiqqoo ta'uu himan. Dhaggeeffattootteen sagantaan har'aa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaansi galgal hanaa gurri tokko bade lamin deebi'u. Hiikan isaa maanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Elias Mulugeeta gam teknikaatiin Mubaarak Abdallah keessaniif dhiyees an asli galgalooti agboor isaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhan bulaa.